Gabi dua. Orang orang malu siapa naro kaya itu ni? Saya kata kau naro beriawan. Nah jangan tu nalali warali yang nan orang siapa tu baca nalali. Anak ni, walnya cuma orang sonda ini. Walnya cuma orang sonda ini rumah tu cuma orang sana. Walnya cuma rumah ni. Aninya tu kita ada punya kopi. Ab so gadi bani mali serbaga bani mohon mangal madari jan kanam duga kamna namanya curandem nanya curade nangam kuranya tu waibo leju kambira wae milika kagam wanya akan milika mata kayak milika itu bikin ini amalan orang itu wan berbalik dengan mana ilai amalan ini abis amalan ini milika orang this is crazy ini abis ini minister di sana begitu parlemen di sana begitu malah kebijakan video orang bahasa masalah jarang parlemen orang agama negara tulen desa jan milika tu beri mana kayak ini ada kamu juga itu ingkar baru bernegara tujuh sih milika abis yang terbiu buat itu karena abis berapa orang milika yang mengarah nama mahu derkam this is a must every individual berbagi itu apa dia kapan gamesuan ni kali one kapan case dalam tujuan produser ada case yang ni pele nagar bukan ada rempa ada rempa lagi sagal gara jadi lan bukan ada man hormon nu sagal ni sagal gara jadi kiraku gafal dua isana angkol tu fahimtahu nanti kumjenan nila ayatan nila ayatan anggar muntahu wan yang tak isana rabbi tonggar boleh hauli dari santana tasri awalnya munjenan gali yatani dage galgare amal lam jalan berti pande anak mau mami namanya itu orang tu orang ni Ikhtilallamu na ikhtiasa suwaila Iba ikhtilallamu undi muwaya jenden amal lama bolaka man ifanne Molle ikhtarabne Jarri buyarra buyan ittihamman ala Biyadina ikhtarra bilal Arrabar Amir adane shimallis buncanna to amara pintinga walimba pur jarigar enna tiklan binti abba male kede nanni asianan to kare dero dinge banago khasira umbe khasa umbale bikinga tunju nanu amara to anno jalabe tigrana to anno jalabe orombe amma somale tille jerusi egale tu Biarini ane tikus kira, maling jerem, muni bunda to kau kira deh jalan, muni bunda to kau, kaya kira deh, rini ane tu kira, kaya sana orang bunda kira, cara apa kerja, kau ini dia bukan gambar kira nampe kursi sudah lu, saya ala tu yang gambar, kuften gitu teman-teman, wanin kira, untuk mereka tahu je. Terus tu betul. Muka kasih jurusan ni, kau lah anda yang tentang gambar atau kilen itu biasa nak bisa itu. Esok timu orang lo, musuh mantu kumpul terkala lagi. Nurat jatuh kumpul lagi dalam musuh. Muka batte, dia tu apa kabatte, maka orang lo kabatte kumpul. Zaman orang lo maka sarungkan dari di bawah orang lo ginjal. Maka orang lo budani kufani. Maka angke jalan maka kande binati maka orang mau kakapso arsa mekan orang mau faidang kap orang mau buang kap tu aja usan arsa ke orang mekata miki
ummata keenya deebinee boonsine amma qaaneessu jiran namni Oromoo ta'ee jara kan hoggaa waan isa balleessaa isaanii laafina isaanii darrina isaanii qaanii isaaniitiin hin qaanofne hin jiru. We are embarrassed on their behalf. Kanafi dhugaadha hamma tokko yaaluun dirqama. Ubni ajaa'ibanii firraa muran jechuudhaaf murreellee dadhabu. Amma garuu hundi jalaa suwarni. Kana booda maqaa keenyaan daldaluu akka hin dandeenye isaan maaliifi we deserve better. Oromo deserves better. They are unfit. Ethiopia fi Oromo hogganuudhaaf they are unfit. Ready ga'umsa hin qabani qabaachuufillee hin ta'an gad deemaa jiran akka hiddan faa namni bara hoggaangoo qabate muuxannoon qabu nama hoggaangoo qabate dongora hojjeta yeroo wayyaa deema kun jarri gad deemaa deema abataa gadaa hanga boolla taakuu beekan gamsa isa deemu deema kana jechuun wanni dhiibu jiru warra qabsoo irratti miidhame rakkoon ijoollee amma warra jirtu hamaan jibba qabsoolaa qaban jibba keessattuu maqaa adda bilisummaa Oromoo jedhu jibbi isaan qaban dhufa keessa jira. One of the most damaging thing namni qabsoo keessa ture kaasaa fedhe itti maxxanee faarse ka isaan salphisanii ari'an malee nama tokko meenaa hima maqaan ta'u warra nu biraa gale hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ka isaan jalan maxxifatee isaanii goree nu lolaa ture amma bar salphisaniiti kararra gataa jira jechuudha. Ati kana min beeyne ka dagarii fi jaajaa fi daaroo billikaaf daaroo abboonnatti madaa'e ka achitti amma rakkataa jiru jedhe gaafa gallee propoozaala dhiyeessinee turte kana fandiin qabsaa'ota miidhamanii maatii isaanii deebisanii ijaaruudhaaf tumsuudhaaf barbaachisu Oromiyaan qabeenya guddaa qabdi. Wanni tokkichi isaanii tokkichi ijoollee bilchina amma hattu nama kuma tokko miidhama kuma tokko gargaaruu danda'a jechuudha. Isaan garuu miidharra miidhoo maaliif qabsoo keessa waan hin turiniif nama qabsoo keessa ture jibba hama keessaa qaban gargaaruu qofaa miti. Gaafiin biraa shiftaa lamaan ka jetteef ka bosona galee bar seera ala jira. Shiftaan biyya rakkisaa jiru hunda caala shiftaa maqaa mangistii qabu. Shiftaa bosona galee waan qeedhaan hiimee caakkatti isa galche san furrees mana deeffanna san. Ijoollee keenya ta bosona jirtu ijoollee keenya qofa osoo ta'e ijoollee Amaaraa ijoollee naannoo adda addaa dhiibamanii bayan. I know these people ni beekaa bara ilaalcha garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Ijoollee amma waboo jaamanis ijoollee faannoo jaamanis hedduu isaanii akka amma fintaaleeyyii jaanii Oromoo ooman kanaa miti ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu ijoolleen tuni ka Eertiraa turees ka bosona turees dhufeeti Abiy Ahmed jala siree qabaachaa ture waggaa tokko lamaaf. Samboona dirree siyaasaa dhiphatee namni jiiruu dadhabee dhiifatee bosona gale. Shiftaa caakkaa jiru san waan caakkatti waan bosona keessa galchisan furree qeetti deebinaa jechuudha. Siyaasaan biyyattii dirree irratti akka furamtu. Siyaasaan biyyattii afaan qawweetirra gara afaan warra siyaasaatti akka deebitu goona. Shiftaa mootummaarra jiru yoo sirraa'u baannan akkuma warra isa uumee sanitti lafaan geenya. There is no way around it. Aangoo mootummaa qabatanii masaraa mootummaa keessa ta'anii qawwee mootummaa kan qabeenya ummataatiin bitame qabatanii shiftaa ta'anii guyyaa halkan nama saamaa oolu itti dhiifamuu qabu jechuudha. Dhagaa har'a qawwee waggaa qabata aangoon waan nama goote beektaa onnee hin jirre nama kenniti. Gaafa na sallaa baradhu nama abbaa murtii tokko biratti hin baradha ture. Galgala waggaa jimaan jalaa dhumte na ergan. Shubbutii kan kennan. Shubbutii kan qabate dukkana sana keessa onneen wanni fedhee dhufe laala akka ajaa'iba kanatti hin deemu. Gaafa isiin na bira jirre manaa kan ba'uu murtiisu taate. Gaafa tokko osoo akkasii deemu kitaaba keessatti gartanii waraabessi bakka kanaa dhufee agarree qalee aanaa fi qawwee intala 30 caasee jechuudha.
daga warran warra qawwe qabate maal yawuni warra isaan duraas irraa barachuu danda'u qaba qawween hanga feetee jiraatte ummata olii jarraan baagadaa dur maal jabee ummanni keenya kun tokko ta'ee ol ba'ee gaara Inxooxxoo irraa gaffincaannan mootii Haile Sillaasee kana daaraa godhaa jira qeerroon kanuma gootee bar tokko taatee tutti fincaatee wayyaanee daaraa goote waan biraatti har'as taanan madaalli kamiyyuu sirni wayyaanee gara kana caala jabinaan paartii cimaa qaba security cimaa qaba diinagdee cimaa qaba siyaasa cimaa qaba jarri kun security qaban diinagdeen qaban paartiin qaban nu Oromootu asiin isaan ga'e nuti sureera isaan ga'e nu siree isaan jala qabaa ture jechuudha yoo sirnaa ulaata waan biraan oolu jaluma qabuu dhiifnee irraa gadhiifna wanti biraan dhufu jechuudha dhimma federaalizimii dhimma filannoo hundi itti dhufu beekumsa qabna Oromoon beekumsa qaba ummata sirnaan bulu ummata aadaan bulu ummata dimokiraasiin bulu Oromiyaas tahaqa ummatoota isii keessa jiru Oromoo qofa osoo hin ta'in sablammoota isii keessa jiru Itoophiyaas ummanni bara abdii akka murraa qabaachaa ture 2018 it was not just about Oromos sabaaf sablammiin nu wajjin cunqurfamaa cafaqamaa ture amma booda ummanni cunqurfame kuni ummanni Oromoo kun akka keenyatti laalaa cunqursaa beeka kana booda miidhaan murraa dhumtii jedhaniitu abdii mul'achaa ture jechuudha abdii san nyaatte ijoollee ture kabiraaniis ummanni murni isaan keessaa ba'e yeroo adda addaatti nu miidhaa tureewu amma booda miidhaan ni dhaabanti araaraan nageenuuf nageenii yaadaa ture jechuudha mismanagement of the transition kana koo kana hunda nutti uume kanaaf sirna ummatoota Itoophiyaatiif ta'u marii marabbaadhaan ilaameedhaan ummatoota hogganoota isaanii wajjin mari'annee sirna ummata keenyaafis ummata biraafis ta'u jaaruu qabna jaaruus ni dandeenya jechuudha kabiraa wanni cimaan Oromoon fudhachuu qabu yeroo amma jiru kana keessatti tokko maqaa isaatiin Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irratti isa qofa irratti lama tumamaa jirra bardiiroo mootummaan kun gama lamaan nu jeesaa jirti gama tokkoon nu saaman nu jeesan nu hidhan uummata kana gama biraatiin maqaa keenyaan uummata biraa miidhan uummanni biraa mootummaa Oromoodhaatitu namni nu jira ni jibbamna jechuudha Oromoo foobiyaan hangaan duraan disirratti dachaa meeqan guddattee jirti maqaan nyaatan maqaan balleessan darriin isaanii tuffifite hammeen isaanii jibbafite diigaas stop kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu jaaruu barbaadna waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ga'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincille dhaggeeffadhaa nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas nuyi Amaara jibbineen fincille Tigree jibbineen fincille Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra ga'u ifirraa cabsuudhaaf har'ammoo dirqamni Oromoo akeekni Oromoo haa ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine nama biraallee hin miine jaaruma har'a Itoophiyaan kaleen miidhaa turte sun harka nama keenyaati nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii numa miidhuu jira ijoolleen keessa ba'e gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran kun hariiroo nuuf sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha kanaaf walitti ni araarama Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha an marsaa dabree sirriitti dheera ejjennoo kun wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti Itoophiyaan amma jirtuun facaanan Oromiyaan keessaa baatu hin jiraattu kana beekaa Tigraay keessaa baatu hin jiraattu faffacaatii okkotee lafa buute ni beektanii okkotee lafa buute taane
san keessatti Oromoon hin buufatu namni kun kijiban dhagayna realitiin jiru maali biyyi Itoophiyaa tun sirraa uda qabdi sirraa uli dandeessi Oromoo bakka taatu Tigree bakka taatu Guraagee bakka taatu Amaara bakka taatu Soomalee bakka taatu haqa walii eeganii dhugaa walii eeganii waliin mari'atanii negoosheet godhanii baargeen godhanii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan walqixxummaan bilisummaan wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin itti kaaftan ijoollee abaa'ootiin jedhan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiibbee biraa dhuftan kijiba finxaalee maal jedhan kun marrooni sodaate baran heqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiyyi Ahmadii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate hanga wanti akiiloo jedhamtu karaa deemtutti Oromiyaatti nageenyi hin jiraatu Amaarri nageenyi hin jiraatu Tigreen hin jiraatu Somaaleen Moqodishoo illee nagaan argattu rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha Finfinnee karaa deemsuun Finfinnee eemaruun Finfinnee sirreessuun nagaa Baardaariifis nagaa Maqaleetiifis ka Jijjigaatiifis ka Hawaasaatiifis ka Moqdishootiif illee barbaachisaa jechuudha rabbiin waan godhan laal Tigree wal walchiisan Amaara wal walchiisan Oromoo wal waleen Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinuu kun no nuti uummanni Somaaleetis gaalatamuu irraa qaba bara gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka isaan keessa baqan wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe akka isaaniifis fayyaditti akka nuu fayyaditti tolchuu dandeenya wanni humnaan iyya babaasuuf hin jiru humnaan iyya babaasuuf mangistuufis hin taane maqaa keenya immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha kanaaf Itoophiyaa dimokiraatota ka haqa Oromoodhaa eegi ka kabaja Oromoodhaa eegi ka haqa Amaaraa eegi haqa Somaalee eegi haqa Harariidhaa eegi ni ijaarra ni dandeenya lakkoofsa namaa qabna qabeenya qabna roorrifamne beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha isinitti himu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uu finne itti gaafatamummaa qabna jechuudha sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun jarri kun sirraa'uu hin danda'a last fall jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan hiriira takkaan baqeet bada lama ala jiru jechuudha kan karaan jiru